akka xiqqaagoon qabnaa si hubanna waa'ee barreeffamoota xiqqoodhaa bakka laatinii guddaa jaalladhaa dhugaa yeroo ati irra galteettu akkati siyaasaaf galteen beeknaa bareechinee beekna baay'ee si hubanna Oromoonis akka inni si hubatutti abdii guddaa qabna nuuf jiraadhu. Kasi galatooma ulfaadhaan isanuma jechuufanii maaliif dubbiin bulte tiruu taati jedha waan ta'eefanii amma kanaaf Oromoo keenya hedduu sin jaallannaa hedduu sin kabas fakkeenya haa ta'u jechuun barbaada. Thank you nagaa naa bula. Ulfaata galatooma hawaasa keenya Oromoo hundi keessan iyyuu galatooma mana banannee isin seensifna kottaati waan dubbatamuu qabu dubbanne. Ni gammanna makiin immoo boqottee edalle irratti hin bulle rabbi dubbachuudhaaf maal dhossinaa miti. Mabalee bulame amma habaqattu dhiifama godhaa fi intala dubaraatiin beektu dadhabdee jirti. Habaqattu isiniin boonti baga gammaddanii galatooma. Miki mube na okolcha oborachuu dinga. Wajereni amma maqaa isaa argee jira. Oborachuu leenca gafure yaati. Na okolchi jedhani. Ayye. Video check yoo godhu amma argitu kuma galatoomi makiina amma mushurraadha boqattu anis isinirraa bayaa hundi keessan Oromoo yoonin waan biraa irratti hin dabarsine jeetin laayifii xiqqashu seeneetiin ture san dura jechuudha laayifii kana eeggachuu fi kanaaf wallahi hedduu sii gammadee obboleettii tiyyaa gammachuu waan kana jee waan hin qabu asoollee wallahi ambar waa takka giiftii natti mul'ata. Galatoma kolchaani dhiifama godhaa fi bakka Mooseenna kottaati yaada keenya bakkuma arginetti banannee wal eebbisuu dandeenya addanuu. Sini galee nama jaatama sun jabaata isiina boqottu mana banannee hojiirraa dhuftes bara mana arabaati mana dalagaati dhuftee kana Abokotu gaman manggala mal pada orang bersihin jenna mana nampak ada kota asli simpan tadi mah baku mau kecuali belum ada kelas kalau menggala dalam satu kita dapat hundi keessan dhaabbateetiin isin galateeffadhaa Oromoo koo thank you maal akka hin jiru hin beeku dhugaa dubbachuu
jechuudhaaf aan Ayyee deekaa tokko dubbadhaanis dhaamsa dabarfadha. Kun gara mana kootiitti hin darbin jechuudha. Hawaasa keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa malee jecha ittiin sinirsinu hin qabnu galatoomaa nu isheen xiqqaata jecha dhabni waan haasofnu hin qabnu makii jechuun nu jechuudha Oromoo guutuu jechuudha akkuma kanaan dura beeksisa irratti dubbataa turre wallaahi nu goositanii ilmaan abbaan isinii mijatee dhufuu dandeessan kottaatii obboleettii keenya sabboottuu Mustafaa illee waliin taanee harka ol qabnee heddummaannee injifachiifnaa siniin jedha viidiyoo siillee dalaguu eegala tapha makiitiifanii xiqqoo viidiyoo dalaguu hin barbaanne yoo rabbi jedhee tapha makii injifanneerra guyyaa politikaa si beeksisa siillee nan eegala kanaaf sabboontuu jechuun ija keenya siinis abbaan